Nullee mana murtii aadaa labsamuu fi labsiin kunillee hojiirra ooluuf gara qabatamaatti seenamuu isaa wajjin wal qabate jalqabarraa kaasee manni murtii aadaa kanaan dura uummanni Oromoo akka sirna gadaatittis akka hawaasaattis itti fayyadamaa ture. Seera kanaan deeggaramuun yookaan yaa'ii caffee yeroo darbeetiin ragga'uun isaa mana murtii aadaa kan hagamillee jajjabeessa dhimma jedhu wajjin wal qabsiifne keessummoota as istuudiyootti affeeranneetiin jirra. Keessummoonni kennallee as istuudiyootti kan affeeranne isaan abbaa gadaa goobana oolaa abbaa gadaa tuula maatii fi barreessaa abbootii gadaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo isaan ammoo obbo Guyyoo Waariyoo pirezidaantii itti aanaa mana murtii waliigalaa Oromiyaati. Isaan ammoo obbo Milkii Makuriyaa mana murtii waliigalaa Oromiyaatti ogeessa seeraati. Hundi keessanuu anaa dhufu jedhee jira. Manni murtii aadaa kan yaa'ii caffeetiin ragga'ee jiru kun keessattuu ka'umsi isaa kan kanaan dura uummanni Oromoo ittiin fayyadamaa ture bu'uura taasifachuu isaati kan ka'aatiin ture waltajjii yaa'ii caffee 14ffaa bara hojii 5ffaa waggaa 6ffaa irratti illee jechuudha. Kanaaf mee ka'umsa mana murtii aadaa kan jedhu kanaa fi faayidaa inni keessatti uummata Oromoo keessatti ittiin tajaajilamaa ture bu'aa inni fidaa ture kan jedhu abbaa gadaa irraa haa jalqabnume. Hawaasni Oromoo gahee guddaa qaba. Sirna boonsaa qaba, sirna gadaa qaba. Sirna gadaa kana keessatti hoggaa 8-8 aangoo dabarsee walii kenna. Hoggaa 8-8 aangoo dabarsee walii kenna. Tumalleen tumata achi keessatti tumata. Waan hawaasni Oromoo sirna gadaa keessatti ittiin bulee bulfatu. Waan sabaa sablammiin achi keessa jiru ittiin bulee bulfatu. Tumata hoggaa 8-8. Manni murtii aadaa kuni kaleessumaa Oromoo keessa jira. Oromoon kaleessa rakkina isaa ittiin furatuuf kalee gattaa'ee dubbii laallatuuf Oromoon maritti amanaa. Oromoon kijiban beeku, Oromoon dhugatti amanaa. Oromoon dhugaan ilmoo waaqa jedha. Oromoon dhugaa barbaada. Naannoo isaatirraa kaasee araddaa isaatitti bu'ee wanta dhugaan jiru namni tokko waan tumate san xaqqaamure miidhaa hamaa yoo geessise Oromoo walimata gattaa'e gosaanillee haa ta'u namaanillee haa ta'u wini mataa kan ammoo hayyuun Oromoo hin laala gattaa'e Oromoo gattaa'e laala wanti kun soba moo dhugaa ka himate kun kijiba namni kun kana sin goone lakkii gooteen wanta kan amani jedhaan yoo amanuu baatu maatiin isaalleen firri isaalleen hawaasni naannoo isaa wajjin jiraatulleen gocha namicha kanaa hin beeka dhugaa baasa jechuudha. Yoo dhugaa baafte nama dhugaa taata. Yoo dhugaa baafte dhugatti aanta. Yoo dhugaa baafte warra si himate san garaa fayyifta. Ittiin fufiisa biyya isaa wajjin jiraatta. Ittiin fufiisa hawaasa isaa wajjin jiraatta. Ittiin fufiisa nama isaa wajjin jiraatta. Yoo dhugaa baafte. Yoommoo dhara immoo baasuu hoggattoo baatte dhara dhoolte tana dhugatti baasuu hoggattoo baatte immoo wajjin badda firri keetilleen si jibba hawaasni keetilleen si jibba nama dharaati jedhu nama dhugaatii moti jedhu kanaaf Oromoon dhugaan ilmoo waaqa ka jedhu kanaaf yoo dhugaa himte hin fayyita jaarsarratti yoo dhugaa himte hin fayyita yoo dhugaa himuu baatte himatamte yoo dhugaa himuu baatte hanga jireenya keetii jiruu kee keessatti hawaasa irratti fudhataman qabdu. Hawaasa kee keessatti fudhataman qabdu. Manni murtii aadaa kun hundaa'uun keessattuu dhugaa kaleessa uummanni Oromoo waliif kennuu fi ka balleessillee akka badiisaatti ka dhugaa qabu dhugaa galchanii kan balleesse itti muraniiti kan waliif fayyisanii yeroo namni nuu haga lubbuutuu geettellee ka araarsaa turaniiti. Manni murtii ammoo yeroo baay'ee manni murtii idilee ragaa namaatiif ragaa barreeffamaa waan dhufte irraa dhaabateeti bakka sanitti hawaasa keessatti gadi bu'uu hin danda'u waan ta'eef isarra dhaabatee murtii tokko kennuu danda'a. Murtiin sun ammoo yoo namni waa himatus ta'e kan himatamu waa jallisee yoo fide akkuma inni ragaa isaa mo'atteen kan murtii kennamu jedhamaati. Kanarraa kaatanii keessattuu manneen murtii sadarkaan jiranis haa ta'u haga sadarkaa gubbaatti ragaa sobaa wajjinis ol qabatee yeroo baay'ee namni dhugaa dhossee dhara qabatee fa'allee deemee namatti mo'atullee jira ragaa isaa yoo kan mo'atu ta'e. Isa akkanaa kanallee oolchuu keessatti ammoo manni murtii aadaa bakka guddaa qaba. Namni hawaasa keessa jiru duudhaa hawaasaa eegee gaafa deeme
waan dhugaa jirtun sobuu dharaan raguu jedhamee fudhatamaate gama kanaanillee ragaa sobaa hambisuu keessatti illee rakkoo manni murtii idilee keessatti mudatu hambisuu keessatti manni murtii aadaa kun gahee akkamii qaballee isinillee warra wixinee kana keessa warra hojjetaa turan keessa jedhamaati mee kana keessatti maal falaaltanii manni murtii aadaa kun akka labsamee hojiirra ooluuf beekamtiin kan kennameef maal keessa darbeeti. Seerri tokko yeroo ba'u adeemsa keessa bahee sadarkaa labsiirra ga'utu jira. Akkuma kana labsiin mana murtii aadaa beekamtii kennuu fi hundeessuudhaaf bahee lakkoofsa 240 bara 2013 caffeedhaan kan miilan arga'e jechuudha. Adeemsa barbaachisaa seera baasuu hundumaa keessa kan darbedha. Duraan dursee qorannoon dhimma kanarratti gaggeeffamee jira. Manneen murtii aadaa hundeessuun faayidaa akkamii qaba argamsiisuu danda'a. Haala qabatamaa naannoo keenyaatiin akka Oromootti manneen murtii aadaa hundeessuun barbaachisummaan isaa hagamii haalli kana dandeessisu immoo ni jira moo hin jiru kan jedhu qorannoon bal'aan gaggeeffamee ture. Qorannoon kunis keessattuu aadaa uummanni kun qabu jiddu galeessa godhannee yeroo laallu manneen murtii aadaa yoo hundaa'an kanneen jiraniifis immoo beekamtii yoo kenname daran bu'a qabeessa ta'uu akka danda'an keessattuu kallattii dhugaa fi haqa baasutiin akkuma beekamu rakkoo bal'aan yeroo ammaa mul'ataa jiru manneen murtiitiifis qormaata kan ta'u tokko dhimma ragaa sobaatii wal qabatudha. Dhimma ragaa sobaatii wal qabatu kana aadaan Oromoo akkaataa itti maksu qaba. Sirna kana maksuuf dandeessisutu jira jechuudha. Sirna kakuu cimaa qaba aadaa Oromoo keessatti. Waldhabbiin yeroo hiikkatu namoonni walitti yeroo bu'an falmiin namoota jidduu yeroo jiraatu jaarsi dhimma yeroo laalu akkaataa itti dhugaa baasu kan baay'ee bu'a qabeessa ta'etu jira jechuudha aadaa keessa. Kanaaf sirna kakuu sirni ittiin ragaan dhaga'amu sirni ittiin qulqullaa'u marti irra caalaa immoo akka abbaan gadaa makaasan hawaasatti baay'ee dhiyaate kan jiru waan ta'eef manni murtii aadaa yookiin immoo dhimmi jaarsaan kan laalamu hawaasa keessa kan jiru waan ta'eef dhugaan akkan dhokan ragaa dhufu qofa dhaga'uudhaan qofa osoo hin taane hawaasni qaama hawaasaas waan ta'eef qaamni murtii kennu qaamni araarsu kun dhugaa jiru salphaatti adda baasuudhaaf kan dandeessisudha jechuudha. Kanaaf kallattii kanaatiin faayidaansaa olaanaa ta'uu qorannichi agarsiisa. Kana caalaa namoota waldhabbii qaban fi jaarsa biratti dhimmi isaanii ilaalamu kana walitti fayyisuu irratti baay'ee bu'a qabeessa ta'a. Kun tajaajila ba'aa kennamu dhaqqabama ta'uu qaba. Dhaqqabamummaa mirkaneessuuf manni murtii aadaa kun bu'aa olaanaa qaba. Sababi isaa gandarra jalqaba. Manni murtii idilee itti fayyadamaa jiru kun aanarra jalqaba. Manni murtii aadaa gandarra jalqaba waan ta'eef uummati tajaajila haqaa naannoo isaatti gandi isaatti akka argatuuf faayidaa olaanaa qaba. Inni biraa akkuma obbo Milkiin kaase nagaaf tasgabbii uumuu fi namoota walitti dhaban walitti araarsee walitti fayyisuu irratti gahee olaanaa qaba. Restorative justice namni wal dhabe walitti araaramaa jaarsii ka dhugaa qabu dhugaa kenna. Isa kaaniin dhabdee yookaan kaaniin deetti jedha warri kun walitti fayyee ka duraa waliin jiraatu akkuma waliin jiraatutti tufa bu'aan isaa karaa hedduun ibsuu dandeenya. Inni biraa ragaa sobaa hirdhisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Egaa hojiirra oolmaa isaatiin wal qabatee labsiin waan akeekuu qaba. Akkuma jalqaba irraa kaafne jecha lamaan ibsina. Tokko manneen murtii aadaatti beekamtii kenna jenna. Beekamtii kenna jechuun caasaan kun duraanuu sirna gadaa keessa jira. Caasum duraan sirna gadaa keessa jiru beekamtii kennita itti fufaa jechuudha. Kanumaaf muraa fi murtii achiin murtooftu seer fuulduraatti beekamtii kenna. Duraan wanni rakkoo ture maali? Sirna gadaatiin yookaan jaarsi sadarkaan jiru dubbii dubbatee nam waltiin araarsaa dubbiin ni buufate. Seerri waan hin buufanneef dubbiin sun gara mana murtii yookaan gara qaama dhuftee walitti bu'isaa ture. Amma tanaaf fala kennu waan ta'eef tokko caasum duraan jiruun beekamtii kennita kanumaan hojiin itti fufaa jechuudha. Inni biraa immoo bakka hundeessuun barbaachisu. Sadarkaa gandaatti qaamoleen gaheen isaanii
jirti labsii tana keessatti keeyyata labsii tana labsii 240 bara 2013 baat labsii manneen murtii aadaa hundeessuuf beekamtii kennuuf baatan keeyyata 37tti qaamoleen gahee qaban jiru tokko mana murtii aanaati manneen murtii aanaa haala mijeessu waajjiraadhaaf turizimii aanaati isaan kunis haala mijeessu bulchiisi gandaa haala mijeesse uummanni bahee jaarsi filatee jaarsi filama kanaan dhimmi isaanii akka ilaalamu haalli itti godhamu kan kallattiin labsiin akeeti jirti. Kan godhuu keessatti wantoonni dambiin deeggaramuu qaban jiru dambii qajeelfamaan gahee dambii baasuu gumii bulchiisa abbootii seeraa mana murtii waliigalaatii kan kennamu waan ta'eef dambii baasuun amma jalqabamee jira. Hojiin tun ammoo akka raawwatamtu kallattiin kennamee manneen murtii aanaatiif manneen murtii sadarkaan jiran hawaasa waliin gaheen manneen murtii sadarkaa sunitti gahee haala mijeessuuti hawaasa waliin hojii galamaa jiru waan ta'eef bara ammitti aanu kan amma manneen murtii yeroo fi manneen murtii dileetu cufa gaaf hojii jalqabe hojii kan jalqabamuu fi hojiin kan jalqabamu ta'u asitti wanti hubatamuu qabu caasaan duraan jiru ammumayyuu hojiirra jira isa kana beekamtii kennu qofaaf barbaachisaa jechuudha. Caasaa gadaa duraan jiru because akkuma reefu abbaan gadaa kaasee sirni gadaa kun sirna seeraati. Sirni seeraa yoo jennu seera tumata seera hiikata seera raawwachiisa jechuudha. Kun itti fufa. Kanumaa beekamtii kennita muraa murtii jiru beekamtii kennita. Gara abbaa gadaatitti dhufaate mee manni murtii aadaa kun amma kama kanaan dura ture yookaan fi kama manni ittiin bul'aa turee fi ittiin wal bulchaa ture beekamtii kennamee fi isa kana beekamtii kennamuufiin kun waan kanaan dura hojjetaatiin turtan waan hojjetaatiin turame kana hagam humna ta'aaf maaliif deeggarsa seeraallee yoo argate humna turuu danda'ati gama kanaan humni inni kennuufi danda'u maali waan kanaan dura ture beekamtii kennuufiin illee. Kan amma yaa'e kuni baay'ee uummata Oromoo gatan tarsee ture. Baay'ee uummata Oromoo cinqaa ture. Cinqaa ture uummata Oromoo baay'ee cinqaa ture. Naanna'ee Oromoon tama isaa tama ganamaa sanitti sirna isaa furataa ture. Tama isaa tan ganamaa sanitti tama sirna gadaati wal qabatte sanitti rakkina isaa furataa ture. Amma maaltu jira yoo karaa Oromoon sirna kareessa ittiin bule sirna gadaa kanaanii rakkina isaa ka furatu taate tamana murtii ammayyaatiin waliin beekan namni dharaa tokko amma ta Oromoo yoo dhabe ta Oromoon kalee itti bulee itti bulche san dhara ta'uu Oromoon itti beekee dhara ta'uu gaaddin itti muree yoo gallakkise mana murtii ammayyaa kana geessa. Mana murtii ammayyaa kana geessa. Achitti wal dhiiba kaa'ama. Achitti dhara dhiiba jechuudha. Dhara dhiiba achitti. Dhara qabatee deemaa jechuudha. Dhara qabatee deemaa. Keewwanni mana murtii ammayyaa kunillee hedduu ka gubbarratti jabeessu gadi bu'ee jalatti ka laaffisu jira. Kana dhiiba hoggaa mara. Kan immoo Oromoon kalee ittiin bulee bulfate manni aadaa kun manni murtii aadaa kun battalumatti nama sanii murtii kenna. Nama sanii battalatti murtii kenna. Hawaasni illee ni beeka. Namni kun akka kijibaa ta'e. Hawaasni illee ni beeka. Namni kun akka dhugaa ta'e. Akka dhugaan deemu hin beeka. Dubbii hoggaa tokko hoggaa lama naannoftu mana murtii ammayyaa keessa gaaddisa lamatti fixa. Gaaddisa lamatti fixa. Kana Oromoon beekatee ittiin hojjetee ittiin hujaa jira. Amma sochii kana keessatti kan itti bulan biyyuma takka kan bulchan hawaasuma tokko. Kan itti bulan biyyuma takka kan bulchan hawaasuma tokko. Wal hubatuutu irra jira, wal arguutu irra jira. Jiruuf jireenya saba Oromoo kanaaf wal jabeessutu irra jira. Walitti dhamiinsa qabaatutu irra jira. Wal amansiisanii walii amanutu irra jira. Wal barutu irra jira. Manni murtii aadaa kuni manni murtii ammayyaa kuni wal hubatutu irra jira. Manni murtii aadaa yoo murteessee jedhu yoo inni achitti ol bahe calliseetu malaala lakki. Kanaafuu hin ta'u. Tama mana murtii aadaa san jedhanii wal hubatutu irra jira. Tama mana murtii aadaatii sitti murtaa'e santu ta'a jedhee hubatutu irra jira. Irra darbuun irra hin jiru. Kaleessa irra darbamaa ture wanti kana. Kaleessa yoo gaaddibni achitti murtootti kennee gallakkisu manni murtii fudhateetu malaalaa ture. Amma yoo wal hubatan yoo sirriitti wal argan hin fudhatu.
hin fudhatu. Tama mana murtii aadaa Oromoo san cimsaaf kun maali wal qarqaarsaa uummata Oromoo qarqaarudha. Uummata Oromoo qarqaarudha. Manneen murtii fakkeenyaaf sadarkaa aanarraa ka'ee haga mana murtii waliigala Oromiyaatti haga deemu yookaan achi birallee darbee sadarkaa federaalaa dhaquu danda'a. Namni tokko dhimma tokko qabatee yookaan bakka tokkotti murtaa'ee oliyyata fudhatee deemu akkasiin hin jiraate. Jidduu kana keessatti tokkoffaa yeroo ofii kan qisaasutu jira. Fakkeenyaaf qonnaan bulaa fudhatte sa'aatii yeroo gannaa waan manni murtiin cufamuuf malee dhimma garaagaraa wanni ilaaluun jiraate dhimma saniif gannallee deebi'ee yeroo bonaallee yeroo haamaaf tumaallee yookaan hojii qonnaa dhiisee deemuun jira. Maallaqa isaa baasutu jiraate kanneen illee hambisuu keessatti manni murtii aadaa hagam ga'ee guddaa qaba laaltaniirtu achi keessatti. Sirriidha dhimmi guddaan tokko manni murtii aadaa hundeessuu fi beekamtii kennuu irraa akka faayidaattis argachuu dandeenyu tokko kallattii kanaan dadhabbii baasii qusachuu irratti dhaqqabummaa mirkaneessuu irratti faayidaa olaanaa qaba. Akkama ka'ee namni tokko dhimma tokko qabatee hanga jibbaata mana murtii waliigala federaalaatti mana murtii aanaarraa ka'ee haalli itti adeemuu danda'u jira. Kun yeroo irratti baasii irratti sana bira darbee diinagdee biyyaa irratti dhiibbaan inni qabu olaanaadha jechuudha. Namootni immoo baasii sana hin dandeenye immoo haqa akka dhabanis haalli itti ta'utu jira jechuudha. Kanaafi isa kana furuu irratti faayidaa olaanaa qaba. Mana murtii aadaatiin dhimmi yeroo ilaalamu sadarkaa gandaatti kan ilaalamu kan jalqabu jechuudha. Al tokko oliyyata fudhachuun akka danda'amu ol dabarfanne sadarkaa aanaatti mana murtii aadaa ol dabarfataa isa jennu irratti fudhatamuu akka danda'u labsichi kaa'a. Kanaafi dhiyeenyuma isaatti baasii geejjibaa baasii garaagaraa osoo baasuun barbaachisiin barreessisuudhaaf abukaatoodhaaf baasii baasuun osoo hin barbaachisiin akkaatuma ofii falmii beekuun akkaatuma aadaa keessa jiru sirna falmii aadaa keessa jiru gargaaramee jaarsolii fuulduratti dhimma isaa dhiyeeffachuu danda'a jechuudha. Dhaqqabummaa yeroo jennu itti dhiyeenya qofa miti faayidaan gama mana murtii aadaatiin dhufuu danda'u. Adeemsi isaa salphaadha. Namni kamiyyuu Oromoon tokko dhimma isaa jaarsa irratti akkamitti dhiyeeffatu akkamitti akka falmatu hin beeka. Aadaa keessa jira kan waliin guddate waan ta'eef jechuudha. Kanaaf inni kun faayidaa olaanaa qaba. Manneen murtii idileetti dhimma isaa falmii akkamitti akka dhiyeeffatu maal jedhee akka falmii afaan irratti akka falmu ragaa yeroo dhiyaatu gaaffii qaxxaamuraa gaafadhu gaaffii keessa deebii gaafadhu yeroo jedhamu uummata keenya keessattuu uummata hin baranneef qofa miti namoota barataniif illee ogeessa seeraa nama hin taaneef wanta haaraadha keessummaadha jechuudha. Sirnichi kanaafi sirni seeraa ammayyaa kun western style courts jedhamu seera sirni seeraa kan keessummaadha jechuudha. Kan alaa dhufe kan aadaa keessa ture miti jechuudha. Kanaafi namoonni yeroo falmii qaba nama qonnaan bulaa namni hin baranne hawaasni keenya boru falmii qaba yoo ta'e har'a rafeen bulu yaadda'a jechuudha. Kanaaf inni kun dhiibbaa kanarree hambisaa jechuudha. Kana jechuun haqa argachuu irratti illee amantaas akka horatu kan gargaaru waan ta'eef kallattii kanaanis faayidaan isaa olaanaadha. Gama biraatiin sirna gadaatiif gumaacha inni qabu seerri aadaa akkasuma immoo jaarmiyaan uummataa jaarmiyaan Oromoo sirna gadaa keessa kan ture kun akka guddataa adeemu kun bakka itti deebi'aa akka deemu sirni gadaa akka bakka isaatti deebi'aa deemu gumaachuu keessatti illee faayidaa olaanaa qaba. Maaliif manni murtii aadaa kun kan hojiirra oolchu seerri hiiku seera aadaati malee seera qaama seera baastuun baase miti. Kanarra kan ka'e seerri bu'uureffatanis adda adda waan ta'eef namni tokko fakkeenyaaf seera ammayyaatiin badiin qabu kan jedhamuu mala. Seera aadaatiin immoo badii qaba kan jedhamu yoo ta'e jaarsi mana murtii aadaa badii qaba jedhee yoo murteesse manni murtii idilee yookiin manni murtii ammayyaa sana diiguu hin danda'u. Isa kana eegumsi taasifamee jira labsii kanaan jechuudha. Akkuma abbaan gadaas jedhan seera aadaa bu'uureffatee
manni murtii aadaa murtii kennu araara irra gahamu kabajuuf dirqama qaba manni murtii idilee jechuudha. Kanaaf murtii sana ni fudhata jechuudha. Haalota muraasa adda baantu jira labsicha irratti. Fakkeenyaaf jaarsolii mana murtii aadaa kan nama himatee ragaa dhaga'anii kan nama himatamee ragaa osoo hin dhagahin yoo murtii kennan mirga heera mootummaarra walqixxummaa kan jedhu waan jiruuf manni murtii idilee sana simatee lakki kan garee kanaas dhagaa ragaa kana dhagaa jedhee gad deebisuu danda'a. Kanaan dura amma manneen murtii idilee waan fakkeenyaaf dhimma tokko mee jaarsummaan aadaan lamuullee jedhanii haalli ittiin gad deebisan jira. Jaarsummaan ilaalamee yookaan dubbii akkanaa jaarsummaan qabnee jirra jedhanii mana murtiitillee fuudhanii haalli ittiin ilaalamu hin jiraate. Inni ammaa kun garaagarummaa saniitiin hagam qaba fakkeenyaaf dhimma takka mana murtii idilee geettee achi booda jaarsummaan qabnee jira dhimma tana jedhanii mana murtiitii fuudhuu fi jalqabumaayyuu achi ilaaluu waan jettu kan adda haa baafnu. Egaa manni murtii aadaa hundeessuuf beekamtii kennu kan eessaa kaane yoo jenne garseeraa yoo dhufne heerummaa mootummaa irraa kaane heerummaa mootummaa akka biyyaa qabnuuf akka naannoo qabnu beekamtii kenneefii jira. Heera mootummaa federaalaa 34 jechuu dandeetta haguuggii heeraaf seeraa qabaa jechuudha. Gaafa haguuggii heeraaf seeraa kana seerri tor maaltu yaadame hedduumina jaarmiyaalee tajaajila qaa kennaniitti yaadame jechuudha. Dubbiin Obbo Milkiin kaastan gartee liigaal pluralizimiin jira akkuma abbaan gadaa kaase seerri idilee kun gaafa mootummaa nam bifa ammayyaatiin haala idileetiin ijaarama kana itti dhufe achiin dura Oromoon seerri ittiin bulu qaba akka seerri itti tumate qaba akka seerri itti hiikate qaba akka seerri itti raawwachiisu qaba jechuun waan duraan ture jira. Kanaafuu gaafa seerri idileen kun jiru seerri aadaa kun jira hedduuminni seeraa jira jechuudha. Hedduuminni seeraa jiraachuu qofa osoo hin ta'in hedduuminni jaarmiyaalee yookaan institutional pluralizimiin jirti jechuudha. So kan tilmaamee heeriin duraan beekamtii kenneef waan jiruufi tokko filannoo heddeessine mana murtii aadaatiin labsiin beekamtii kennuun kun uummatii tajaajila qaa bakki itti argatu filannoo hedduu akka qoratu. Fakkeenyuma maqaa siidhaa fi manni murtii idilee jira. Manni murtii aadaa beekamtii kennuuf fi hundeessinu kun jira. Manni murtii shari'aa jira. Manni murtii hawaasummaa gandaa atamma kaaftu kun jiru. Kun hunduu tajaajila qaa kennu. Tokkummaaf garaagarummaa qabu. Fakkeenyumaaf gaafii atamma kaaftan wal qabatee mana murtii hawaasummaa gandaa labsii 128 hundeesse. Garaagarummaa inni mana murtii aadaa kan waliin qabu sun jaarmiyaa yookaan dhaabbata mootummaati kan gandarraa jalqabu. Tokko lammaffaa dirqamaani aangoo amma qabsoo irratti gartee jurisdictionin isaa consent based miti. Dhimma haga aangoo qabu irratti ilaala. Kan namni filannoodha. Filatee namni yookaan kamtu na baasaa kan jedhu. Dabalataan aangoollee garaagarummaa qabu. Manni murtii aadaa keessumaa dhimma hariiroo hawaasaatiin wal qabate dhimmi kamiyyuu ilaaluu danda'a. Namni fedhii qabaatee fideenna dhimmi kamiyyuu ilaaluu danda'a. Manni murtii hawaasummaa gandaa immoo qarshiin waan daanga'ee jira aangoon isaa jechuudha. Kanaaf garaagarummaa hedduu qabu innillee jira. Garuu kana bakki hin bu'ani. Haalawwan muraasa yookaan ulaagaa muraasa karaa mana murtii idileetiin dhufu malee dubbiin mana murtii aadaa yookaan dubbiin caasa aadaatiin ilaalamtu caasumsuun qabattee hagi jibbaa taag dhumaa hagi muummee abbootii gadaa deemti jechuudha. Tun fala tokko labsiin tun keette. Lammata kan amma hawaasummaa gandaa sun sii kaasee jira. Dhimmoota mana murtii idilee dhufan kan amma kaasuun wal qabate mana murtii idilee dhufee garma jaarsaa deebisuu fi kun garaagarummaa qaba. Inni kun jalqabumaayyuu gandarraa ka'ee asiin deema gaaf fedhii horattee gandarraa dubbiin tun laalamtee sadarkaa mana murtii ol dabarfataa dhuftee sadarkaa caasaa gadaa gumii gaayoo gumii abbootii gadaa hagan dhuftu karum kanaan deemti jechuudha. Kan mana murtii dhufee galmeen banamte abbaan seeraa duraanuu godhamaa ture. Amma bara kana akkuma fakkeenyaatti lakkoofsumaa yoo si ibse dhimmoota ilaalaa ture keessaa dhimmoota gara 39 jaarrummaa qajeelchin achiin falitti kennisiifne. Hin jajjabeessan akka mana murtii idileetti dhimmoota dhufan iyyuu maan jennaan wal dhabdee yookaan waliigalteedhaaf uummata keessatti uumam cufaayyuu mana murtii idilee qofaatti furu jennee hin amannu. Furaallee hin turre furaallee hin jiru. Kan mana murtii hin dhufne achitti jaarroleen aadaa qabduun seer qabduun furtuutti irra baay'atu waan ta'eef. Inni immoo faayidaa akka reefu kaa'amnu kana qaba. Walta nama fayyisaa, walta nama araarsaa, dabalataan immoo dhimmoota akka reefu obbo Milkiin kaasanii mana murtii idilee dhuftee falmii tokko yoo xiqqaatam jishan yookaan jijaa xumuramta jennu.
baatii ija hunda falmii tan hordofatta qonna kan kee keessa hin jirtu tikaawubaa kan kee keessa hin jirtu ikonomikaalii diinagdee waa hedduu miidhamtaa jechuudha. Sirna seeraa qabnu jennu falaasama seeraa illee qabna. Falaasama seeraa qabna qajeeltoo seeraa feeraa qabna. Qajeeltoo abbaan gadaa reefu kaasee jira. Heeraa jira seeraa jira. Aduwam bifidileetiin wannam heeraaf seer jennu kun hin dhufinu nu ganamaayyuu heeraallee qabna seeraallee qabna. Labsiin tun amma tana dagaagina keessatti gahee olaanaa qabdi. Tana gahee cimaa qabuu qabu hayyootaaf qorattoota. Falaasamni sirni seer Oromoo maal jedha? Heerri Oromoo maal jedha? Seerri Oromoo maal jedha? Bakka bakkatti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Akkuma reefu abbaan gadaa kaas gooroof qorannoo garaagarummaa qabaachuu danda'a. Tan qoratanii baasuuf am carraa uumtee jirti. Gartee seerii amma waldhabdee labsiisan keessatti ittiin furru seera idileetii miti. Seera aadaa waan ta'eef seera aadaa qorachiisuuf qoratamuuf carraa uumti jechuudha. Kanaaf hayyoonni qoratanii seera kan diidaa baasu seera kan addunyaa fakkeenya tochuu gahee isaaniiti. Mee jechamuun tokkoon siyaa ibsuuti. Aadaan okkoo seerri qottoo jedha. Aadaan okkoo seerri qottoo jedha. Nama aadaa yaamta mana murtii idileetti nam himatame yoo yakka taate yaamichi kennu poolisii yaamtaa miti. Waraqaa waamichaatti kennitee poolisii yaamtaa miti. Aadumaa yaamta aadaa dhugaa wal yaama malee kooti jedhee gaarsii gaafa yaam kooti jedhee abbaan gadaa yookaan caasaan gadaa gaafa yaam namiin dhufa jechuudha. Aadaa yaamta seeraan murtaa'e jechuudha. Sii galte jechamii kun hiika hedduu qaba kana qofaa miti. Aadaan okkoo aadaan as yaamte okkoo jechuun waan asiin nam yaamtuu miti seerri qottoo hin mura. Tana qofaa miti hiika hedduutu kennuu dandeenya hiika hedduu qaba. Kanaaf wantoota akkana hedduu qabna. Kanaafuu kana qoratanii kan hojiirra oolchuun gahee tokko qaamolee haqa lama hayyoota naannoo tanaa qoratan warra waan aadaa qoratu warra waan aadaa barreessu waan ta'eef carraa kan uuma seera kana gabbisa. Nu amma labsii tana gaafa baafnu heeruma ture hojiittiin. Heeruma waggaa amma almost heerri kenna gabee waggaa 30 akkas ture jedhu na fakkaata. Naannoo waggaa almost 20 wayii ture jira miti. Suntu durii hojiitti ni kamin sun am hojiittiin labsii lubbuu torre jechuudha. Isa waraqaa jiru qabatamaa beekamtiin haken namuufi kan jennu heersanitti hojiitti kame. Kanaafuu sun akkasitti hubatamee hunda caalaa immoo uummanni keenya gammachuun fudhatee sirna kanaan tajaajilamu sirni kun kan isaatiif inni beeku harkisa jiru waan ta'eef akkasitti osoo hubatame jedhes. Namichatu yaa badee qorichatti godhanii boru fayyita jedhanii. Danaa akkamittiin bula jedhe. Danaa akkamittiin bula jedhe. Hawaasni Oromoo hedduutti gammadee jira. Hedduutti gammadee jira. Kaleessalleen ittiin bulee ittiin bulfataa ture. Wanti kun dafee karaa qabatutu irra jira. Dafee hojiirra oolutu irra jira. Hojiirra oolutu irra jira. Hawaasni Oromoo ati nama ganama yoo kaatu karoora qabattee kaataa karoorri keessunoo sii milkaa'uu baate fumaanuu mataa keetiin hin loltaa. Namni immoo hojii soso'umoo hawaasa keessatti immoo akkuma san walitti bu'iinsi hin jira. Walitti bu'iinsi hawaasa keessa hin jira. Sadarkaa maatiitti sadarkaa hawaasaatti. Kanaafuu wanna toltuu taa'anii eegan achitti deeman. Itti daddafan. Wanna toltuu itti deeman. Wanna baddurraa rincica malee wanna toltuu daddaftee bira ga'u sirra jira. Dafee oduu hojiirra oolee manni Oromoo itti gammadee jechuu barbaada. Hayyee daawwattoota keenyaa marii keenyaa kan qophii yayyaba gadaa dhimma mana murtii aadaa labsiidhaan yeroo darbee caffeen labsii irratti wal qabsiise faayidaa inni qabu keessattuu maal fa'atu laallameellee akka hojiirra ooluu fi beekamtiin kennameef dhimma jedhu hojii wal qabsiise kana boodarree hojiirra oolmaan isaatii fi hawaasarraallee qaamolee dhimma kan hojiirra oolchuu danda'an keessattillee maaltu eeggamaa dhimma jedhu hojii wal qabsiifnee kan mari'anne kanumaan kan xumurruu